Sagaleen guyyaa irraa tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee hanga 3tti. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nu argisiise mee ilaala. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamna. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyoon waan hin beekneef nu hin beeku. Michoota koo nuyi amma ijoollee Waaqayyooti. Isa booda immoo maal ta'uuf akka jiru mul'ataa miti. Haa ta'u iyyuu malee yoomiyyuu yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isa akka taanu beekna. Akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akkuma isaa qulqulluu sanatti of hin qulqulleessa. We are God's children. Nuti ijoollee Waaqayyooti jedhee Yohaannis qulqulloota walitti qabamanii jiranii fi yeroo isaan yaadachiisu agarra. Sagaleen Waaqayyoo maal nu yaadachiisu barbaada yookaan maal nutti himuu barbaada? Abbaan guddaa akka nu jaallate, baay'ee nu jaallachuu isaas akka arginee jiru, akka argaa jiru, akka hubachuu nurra jiraatu akkasittiin ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamna jedha. Garuu namoonni lafarraa kana hubachuu hin danda'ani. Maaliif nuti akkanatti ijoollee Waaqayyoo akka ta'an isaaniif hin galu. Akkamittiin akkas taane jechuudha. Amma yeroo as biyya lafarra jiraannutti nuti ijoollee Waaqayyoo jedhamnee hin waamamna. Isa booda immoo yeroo Yesuus deebi'ee dhufu akka isaa hin taana fuulaa fuulatti isa hin agarra. Yeroo inni harka isaatiin nyaata nuu kennu hin agarra. Yeroo inni imimmaan keenya nurraa haxaa'u hin agarra. Yeroo inni nu simatu hin agarra. Yeroo inni jaalala isaa nutti agarsiifatu hin agarra. Yeroo isa waaqeffachuudhaaf fuuldura isaa dhaabbannu hin agarra jedhee qulqulloota yaadachiisa. Inni qulqulluudha. Kanaaf namoonni abdii kana qabanis akka isaa hin ta'uudha. Akka isaa qulqulluu hin ta'uudha. Kanaaf ijoollee ta'uu keenyaanii ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenyaan aboo arganneerra. Hafuura qulqulluun chaappeffamneerra abdii bara baraa qabna. Eebbifamtaniitu yeroo gaarii qabaadha.